يا أبا حاجة دبت تخارج شيرين قول أكجر التين سناتا nuti laayikii fi sheerii irraan kaayenne. الشما هركفوني خبجمتو تابي جالتمتو تلمان ورمو نجيني خينيا خن جاللاتي في خن كبجا بكما جرتنيتي سنارا كويسنين جتشا أرانتنا دكتور بوفا كبني دفني تجر إيجا دكتور بوفا كوني إرجع موتما خناتي دبلا ميشوب بوفي شرا أكسمامو غبّي خنايو تورمو تكيسا تره كوبي أرانتنا خنا خيستي وانتو تكو دبّني كوبي تيانو خيستي بلين عن خن كبني ريانو تا أما تمرو كوبي خينيا كن ولين تورتان كبجا نسينغا خنا إتريادا بوفا Si. بوفا يجتو مال يجتو أسمت سندرتو بوفا يجتو نما توفتا في ملان وابوتا تجتو dhugaa baantee buufaa jechuun sii jechuudha. أهلا وسهلا تكلا سلينا Hayyee daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sheer laayik godha. Nuti laayikii fi sheerii irraan kaayenne. Ajaa'ibaatu dhufe boo maaliif sheerii fi laayikii irraan kaatin? Haqa dubbachuu irra kaayenne malee. Wayyaa ka haqa dubbatu. معلومة جهر سماد أن نمني فجبو Yaa abbaa haqa dubbatu. Gaafa ergamtee dhugaa fi haqa uummata keenyaa dhoksaa baate. Gaafa cubbuu hin jirre hayyoota Oromoo irra keessanii arrabsaa ni turte. Akkana jechaa hin turree boo? ورينا جل جرتنا كفرين تخارج شيرين قول أكجر التين سناتا ويو تنا سر التين ستمان تنافو نمني فرين دي جل جرو خاو هجين وتتجر رخان عندك الريفي جلن دم تنا أنتم ما متقبسون خانا خنقوان في خانا متقوان نتجلين خانا الرابسنة نجلوان تاي شريخ نوجتاو في كابو يجو argitanii kan شير قولا siisin rabbi nama fokkisiisin Ajaa'ibuma barteessan tun. Namni hangamiin sheer na godhe hangamiin laayik na godhe anne ilaalee tun bee irraan kaayenne. Duuba maalirra kaayettere? Haqa dubbachuu irra malee. Ati kijibaadha waan garaa keetii malee takkaa haqaaf dubbattee hin beektu. أبيت وشت تخارج شيرين قول أكجر التين سناتا Nuti laayikii fi sheerii irraan kaayenne. Wayyaa ka haqa dubbatu. Siitaanaan siitaate siita hubannaan dhiisu. Amma dubbii ajaa'ibaa fidde kunoo. Akkamiin namni waan ati godhuu qabdu sammuu teetis sitti hima. Hayyee waan namni siin jee fiddee gabbaatee dubbattee hoo maal siin jenna? Gaafas ati if hin taane qorii bishaanitti fajjeesuu qabda. Kanaafuu gaamummarraa eegalii bishaan qoritti ifajjeesee tumtu mee jiddumattuu namni dubbii namaatiin deemu maal jedhama? Qaanyiidha. If taatee jiraachuu qabdaa jechuudha. Dhugaan kanuma uummanni keenya iftahee jiraata. If taatee waan feetu laayik waan feetu sheer waan hin feene dhiisu mirga qabdaa. Akkana kunoo dhugaan jirtus kanuma. Bilisa taatee deemuu danda'u qabda malee akkasii silkii waliin bilbilanii wal dubbisanii wanta ja'anii oofuu san sirrii miti. Haa duraan guruppiidhaan ijaaramtanii sheerii fi laayik waliif gochaa turtan jechuudha. Hattuun ni natee jettee namantu. Maal jechuudha gaawoo? Hattuun Ajaa'iba bar. hattummaa keessaan jira jettee namantu. Akkam jechaa jirtasa? Tafadhee haa taatu. Kanaafuu sheerii fi laayik dirqisiiftanii kadhataa turtan gaa. Akkasin na hubadha. Amma hubanne eeyyee dubbii teessan. Duraan maaf nu sobda jennee sitti harree mataa mooluu kee kana bakka lama si godhuu kaane. Dubbiin qoonqootiis ni jirti dhuga. Garaan kun akkanuma qaba baay'ee bakka malee nama dhaaba. Dubbiin makiinaatis ni jirti dhuga. Hiyyummaanis ni jirti dhuga. Dhugaadha. Haa taatu immoo lubbuun tun zalaalam hin jiraatu yoo duute yoo haqa dubbattee. Akkana laal kunoo. Bee magani. Eeboo ishiishee beey magan si wajjin jenneeti jira. Haqa dubbattee bee magani. Bara tumtinuu kanuma beey magan irraa jaani. Maal jechuudha kun? Ta'u dakkaama. Maal jechuudha magaafiin akkana? Attalaa na barka maalatu. Gargaraaf eeggatu. Aniif kanneetiin dubbachuu jira. Hin amanin tana. Ajaa'iba. Akkami gaasilaa Dooktor Dhangalaasaa qophiin tapha fakkeessinee shira kan kee dhangalaasaa turre kun sitti tolee jira. Aldii kana goofata kana takkaa jiruuti jetti nagarre. Dhuguma baantaa garuu. Jirumati jettu jechuudha. Kana taatu gaa kana booda osoo kijiba takka ittiin dabalin waanuma isin hojjechaa turtaniin shiraa fi cubbuu isin uummata irratti hojjechaa baatan kan ammallee ittuma jirtan takkaan saaxiluu itti fufna akkam jetta isinilleen soba keessan kana ni sirreessitan jennee yaanna yeroo san. Tana ni sirreessina. Yeroo isin sirreessinee cubbuu teessan saaxillee boodan kan seeratti dhihaatuu qabu dhiheessine. Qabsoon hin dhaabbanne itti fufti. Qabsoon hin dhumanne itti fuftii bakka jedhe kanatti dhaabne qophii itti aanu keessatti shira isaan uummata keenya irratti shiraa ba'anii fi ajjeechawwan garaagaraa kan Oromiyaa guutuu keessatti raawwatamaa turan kan hanga ammaatti paartiin isaanii guyyaa tokko gabbaatee hin dubbatin kan har'a fedhii aangoo barbaachaatiif jecha wal saaxilanii dhugaan abbootii gadaa karrayyuu baate. Kaaniif dubbiin dogoggora taate. Maaliif hanga har'aa paartii isaanii keessa namni tokkolleen osoo hin dubbatin har'a ammoo waan quuqama qabaniif fakkeessanii garee gareetti wal baasanii wal saaxilan waan jettu bifa isin bohaarsuu fi dhugaa qofarra
irratti hundaa'een kan qabannee dhiyaannu ta'uu keenya isin hubachiifna. Kana ta'uu baannaan Oromoo dhumtee beeki. Tun falmii nuti akka miseensa paarlaamaa tokkotti ani dabarsu jiru akka miseensaatti dabarsu jira kana. Na laallatti dubbiin. Dubbiin na laallata. Dubbiin si laallata. Dubbiin nu laallata. Ajjeefamuun qaban jechuu abbootiin gadaa. Za'aa jahatti qabamanii hanga za'aa 12tti marii fadhaa fi kirikiriin gaggeeffamtee za'aa 12 irratti ajjeefaman. Namni Sibahat Naggaatu qabnee finnee hidhaa baasne. Juntaa wayyaanee ka dirree lolaarra loltuu ka madaa fuunee dirreerraa madaasa wallaannee mana hidhaa naqu jirra. Abbootii gadaa teenya abbootii gadaa karrayyuu sababnummaan nuti eega za'aa jaa qabaman booda hanga za'aa 12 tursiisamanii ajjeefamaniif maal ajaja kakanneessanii jechuu dubbiin. Silaa ijoollee poolisaa taate za'uma jaata qabde sanirra fixxi ijoolleen osoo ijoollee irraa taate asitti dagaltii jechuu dubbiin. Osoo ijoollee irraa taate laal ijoollee poolisaa ta'e hidhattee irratti xiyyeeffatinaa abadan wanni isin hin ja'uuf maal osoo ijoollee irraa taate hogguma dheeyitee qabde san ijoolleen lip gootii jechuu. Osoo ijoollee irraa taate ijoollee irraa himiti jechuu dubbiin. Ijoolleen za'aa jaa qabdeeti za'aa 12tti ajjeesaan itti dhufte ajajni itti kenname jechuudha. Ajaja san eenyu kenneedha nama lama qabnee ta mootummaan naannoo Oromiyaa burusha oofuu fi ta Ibsaa Saadiqiitu waan kanas raawwate jettanii isarra maxxansu yaatanii fi kun tasuman dalaguu jechuudha. Hin dalagu takka takkaan maqaa harkaa qabnaa jechuun nuti maas. Na amanaa takkaa siyaasaa keessa seenee waan harkaa qabna jennu taa harkaan qabne hin dubbanne jechuudha. Osoo aan du'e amma duruu waraqaatti bakka meeqa kanninee jirra maqaa isaanii hangaan hin jiru hin baasin aanaa baasatti aan kunnaan achiini baati. So aan ajjeesuudhaan hin haftuu jechuudha dubbiin bahuun maqaan eenyufaadha. Ijoolleen jajjabduun biyya keessaa fi biyya alaa jirtu hundi maqaa harkaa qabnaa jechuudha. Duru qulqulleessine eenyufaadhaan waan kana keessatti hirmaatee jira. Eenyufaadhaan waan kana keessatti ajaja kennee jira. Tanaafuu kan xiyyeeffachuu qabnu abbaa za'aa ijoollee qabee miti. Abbootii gadaa qabee miti. Osoo ijoollee irraa taate ijoolleen za'aa qabde za'uma jahan saniif fixxi. Ijoolleen za'aa qabdeeti ajaja eeggachaa turte jechuudha akka maagoonu. Warra mari'atee wal mari'atee ajaja kana gad dabarsee ijoolleen tun akka jara kana fixxu taasise. Warra sani jechuun mataarratti rarra'uu qabnaa. Mataadhaa. Mataarra jiraa ka ajaja kana dabarse. Isaan kana ka aangorraa bu'uu qabu. Isaan kana ka hidhamuu qabu. Isaan kana kaniifi seera dhiyaachuu qabu. Isaan kana ka adabamuu qabu. Tokko jalaa ba'uu hin danda'u jechuun haqaatu akkana. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya waan hamma ammatti nu waliin turtaniifis galanni keenya guddaadha isiniin jecha qophiin keenya akka uummata keenya bira nuuf ga'u sheer laayik gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya qophii keenya har'aa kanumaan xumur amma qophii itti aanu walitti deebinutti nagaatti nuuf tura.